Queequmsaa feministiidha. Queequmsaa durii kaaftee feministiidha. Ijoollummaadhaa kaaftee. Isa tiyoorii kana dura haayiskuuliitu barannu Dambidoollootti. Ijoolleen durbi militanti taate kun Aanjelaa Deevis jedhamtu tokko jira gurraattii Ameerikaanii kan baay'ee haqa gurraachaatiif lolaa turte. Aanjelaa fakkaanna jennee afroo mana gadi hin geenyee afroo sana ringii sana keennee Aanjelaa fakkaanna jennee magaalaa keessa deemna turre. Hiriira yeroo baanu mana barumsaa cuufnee maal jennee hiriira baana turre. Baay'ee keessatti hirmaataan ture. Sochii barataa keessatti illee Aanjelaa fakkaanna jenne. Aanjelaa feministii isee jalqabaa rool moodelii jalqabaa iseedha. Isee dura dubartoota jajjabootu nu guddise anaan. Dubartoota hawaasa keenya keessa, hawaasa ani keessatti guddadhe keessa hacuuccaa guddaa, cunqursaa guddaa, ari'atama guddaa ture. Amantii Pirotestaantii fudhattan jedhamaniitu baay'ee ari'atamaa turan warri keenya. Abbaan koo qeessii turani. Akaakayyuun koos akkasuma. Warri naannoo sanaa hundi sanaan ari'atamu turan. Hidhamanii hidhaa keessatti warra lubbuu ajjeesee maaloo yakka gogaa kana godhee mana hidhaas deeme wajjiniin harka isaanii walitti hidhanii sansalataan miila walitti hidhanii gabaa keessa naannessu turan. Abbayee koo qaanessuudhaaf namatti kofalchiisuudhaaf gabaa keessa tumaa naannessu turan. Yeroo sana hundumaa yeroo warri dhiiraa mana hidhaa yookiin immoo wangeela barsiisu bakka baadiyyaa kana keessa deemanii dubartoonni maatii qabanii hawaasa qabanii jabeessanii utubaa ta'anii kan saba bakka kanaan ga'e walitti dandamachiise walitti itichee saba keenya kan dandamachiise dubartoota beektaa. Warri dhiiraa numa deemu turanii bakka kaaniin hidhamuu hidhaadha kaan immoo wangeela barsiisuu deemu turan hawaasattis xinnoo nu guddisna an keessatti guddadhe sana keessa. Dubartoonni yeroo warri irraa hidhaman ijoollee isaanii dhaqanii ijoolleen keessan ijoollee keenya hatanii ni hidhamne amantii isaaniitiif hidhaman jedhanii dubartoonni dhaqanii ijoollee hundaa mana warra hidhamtootaa kana deeman ijoollee kan guddisan kan ofiitti dabalanii kan tajaajilan dubartoota keenya turan. Yeroo mana hidhaa immoo warra mana hidhaa bira immoo dhaqanii mataa ol qabadhaa deema. Mataan keessan lafan ilaalin nyaata geessanii uffata fidaa isa sinirratti wasake kana fidaa hin miicine isiniif hinna. Mataan keessan lafan ilaalin mataa ol qabadhaa deema. Hattanii ni hidhamne ajjeeftanii ni hidhamne jedhanii warra hidhaa sana jajjabeessaa kan turan dubartoota. Dubartoonni sun feministoota anaaf. Hawaasa sana akka utubaatti qabanii kan jiraatan. Barumsa immoo barumsa qabsoo bilisummaa jedhamanii qabsoon bilisummaa duuba sanaa jalqaba har'an jalqabne. Dubartoonni dhaqaatii baradhaa jedhanii yeroo biyyaa ba'u beekta ammallee ija koo duraa kan hin banne dubartoota jaartolii mana barumsaa dhandhaa jenne nagaatti dhaabne baadiyyaa keessa deemne. Sabbata isaanii akkas hiikanii sabbata isaaniirraa hiikanii saantima xiqqoo yoo qabaatan bori achitti beeku old age security hin jiru penshiniin hin jiru isee boriif iftaaniif ol keeyatan sana sabbata isaaniirraa hiikanii dhaqaa baradhaa jedhanii kennan isee fudhanni biraa deemne. Isee yeroo nutti kennan immoo akka isheen xiqqoo taate beeku hin boo'icha mimmaan isaanii kanan arga. Ammallee ija koo duraa kan hin banne mimmaan isaanii maddii mimmaanni tortorse dhungannee biraa deemne ittiin deebine garuu saantima isaanii harkaa fudhannee biraa deemne ittiin deebine garuu dubartoonni sun
dubartoota qabsoo bilisummaa Oromoo bu'uureessan keessaa tokko jedhee yaadan. Feministoota jedhee yaada'an. Mirga dubartii qofa miti, mirga dubartiitiin qabanii mirga saba isaanii hundaatiif kan lolaa turan. Walitti hidhaa qaba beektaa wanti sun kun qabsoo bilisummaati, kun qabsoo dubartiiti, kun maal jedhamu miti. Baay'ee wal xaxaadha akkuma atuu beektu. Gaaffiin cunqursaa baay'ee wal xaxaadha. So ammallee mataa koo keessaa kan hin banne dubartoota sana. So warra feministii warra alaa durayyuu feministoota warra community hawaasa na guddise keessa dubartoota jirantu jira. Jajjaboo itti deebinee kan silaa harka qabu asham jechuun nurra ture ittiin deebiin kan hafni sana ammallee garaan koo na gubatti. Feministoota isaan anaaf. Dhugaadha waan jabaadha kan kaastanii yoo hubannee ilaalle mana Oromoo hundumaa haadha Oromootu jira, haati Oromoo otoo ilmaan isaanii akkanatti hin guddifne Oromoon badii itti dhufeerraa hin hafu. Manarrattoodhaan fakkeenyuma wal fakkaataa arginu. Ana akkuma dura isinii hime mucaa gara dhumaa dhalatee gara dhumaarratti dhalate abbaan koo qeedhaaltaa hin baratiin naan jedha ture. Nan bo'aa yeroo hundumaa innaa ijoolleen iskuula deeman an horiin tiksaa nan bo'aa dallaarra dhaabadhaa haati koo immoo maal gooti. Baadiyyaatti waan akka raafuu kana gurguru raafuu kana geessitee gabaatti gurgurteetu saantima isarraa argattee dabtaraa fi qalama fi irsaasii naa bittee fiddee baradhu naan jettee asitti namarraa baradhu jettee naa kennite abbaan kee yoo arge si jalaa gubaa dhoksi immoo naan jette kanaaf yeroo hunda isarraan jalqabe amma akka garaa ilmoonni iddoo namni ga'e hawwitu haa ta'uufii jechuudha. Akkuma kana hawaasti dubbii walqixxummaa dubbii mirgaa kun iddoo hundumattuu eegamuu qaba. Waan dubartiin hin taane hin jiru. Garii immoo gaafa aadaa Oromoo keessaa argu amma gaafa qoradhee dubbisee argu iddoo biraatti waan waakkatamu Oromoo keessa jira. Fakkeenyaaf qaalluutu jira, qaallittiitu jira. Qaallittiin dubartii, qaalluun dhiira. Amma aadaa kiristaanaa keessatti amma dhiyeenya kanaatti dhiiruma duwwaatu paastariista kan musliimaa keessas sheekas ta'a. Aadaa Oromoo keessatti kan ayyaana qabdullee jirti dubartiin. Yoo dubartoonni mo'ata jedhanii yoo dubartiin tokko keessumaa deesseetoo jirtu abbaan manaa reebee akkuma siinqee garaarsii kana jedhamu iddoo nan jirutti mo'atatuutti bu'e jedhanii dubartiin biraa qee biraarraa kaatteetu saammaa doobbii kana ciratanii nama hargan hundumaa reebanii lafarraa balleessu. Maal jennaan abbaa manaa wayii dubartii miidhe kanaan mo'atitti bu'ee jedhu waan sana baay'eellee qoranne. So yoo paaworiin walitti dhufe waan dabe sirreessuu danda'a dubartii birasi. Akkuma amma kaaftanii dubartoonni keenya waan ijoollee guddisuun illee maqaa gaariitti kennuun illee uffannaadhuma Oromoollee yoo fudhan kan dhiiraa caala kan dubartiitu baay'een jira. Wandaboo yoo fudhattanii uffatoota irra jireessa kan dubartii jira. Kana aadaa kanallee maintain godhanii tiksanii warra guddisanidha. Kanaaf waan dubartii falmuun keessan sirriidha. Anillee sheeriin godhaa. Hawaasti keenyallee baruu qaba jechuudha. Dubartii tokko miidhuu jechuun hawaasa guddaa miidhuudha. Nama dhiiraa tokkos miidhuu jechuun hawaasa guddaa miidhuudha. Ijoollee miidhuun hawaasa guddaa miidhuudha. Maaliif namni miidhaa argaa guddate otoo hin beekin miidhaa sana jiruusaa godhatee yeroo haaru yeroo waan godhu dhabu waan arge sana internalize godhee nama biraarratti illee dabarsa. Kanaaf amma nama reebuun kun namatti fiiganii nama miidhaa irraan ga'uun kun aadaa nuti otoo ilaalaa guddannu jaateef sheeppi nu godha otoo hin beekin. Kanaaf waan kunuu akka sirratu waan nuti irratti hojjechuu qabnuudha. Dhaloonni kunis irratti hojjechuu qabuudha. Yoo amma waliigalatti deebinee ilaallu sirboota keenya keessa jiruu keenya keessa wanti dubartoonni gumaachan har'a wanti nuti itti fayyadamnu hedduutu jira. Namatti hin hubanne malee siidii dhiyeenya
safuu jettanii baaftanii argeera. CD sana keessa ammatti fayyadamna biyya alaa kanatti shanan innaa dubartoonni da'anii shanan kana walitti dhufu wal gargaaru. Shanan kan dhaabasaati iyyuu biyya kanatti maaliif natu gabaasa irra jireessa irra deddeeme. Kanaaf waan suni harki caalusaa waan dubartoonni keenya otoo hin baratiin sammuutti qabatanii dabarsan. Kanaaf qabeenya guddaadha kan nuu kaa'anii. Kunuunfamunnaa jedhamu callisamee miti waan isaan nuu fidan sanatu humna waan nuu ta'u tooftaadhaan oo barbaanne malaan oo barbaanne humnaan otoo hin ta'in nama amansiisanii nama sossobanii nama mararsiifatanii hojjechuudhaan oo ta'e quality gaarii irraa argina. Isaan kanaaf wanti isin gootan illee fakkeenya guddaadha. Irra caalaa ammallee namni irraa barachuu qaba haadha isaarraa deebi'ee jechuudha. Garaa haadhaa keessaa baane hunduu harmaadhaa oone guddanne bobaa ishii jala uruursa ishii jala waan kanarraa arganne haadha keenyarraa. Kanaaf namni kamuu miidhamuun irra hin jiru waan haadhaa kana waan dubartii kana immoo wanti gootan sirriidha. Dhaloonni immoo kana caala baruu akka qabu waan nuu dabaltan hoo jiraate jechuuf yaaduma keessan jabeessuuf. Baay'ee yaada babbareedaa kaafteetta atumtuu fixxeetta. Dhuguma baay'ee babbareedaadhaan sana argachuu keessa hin beekun ture waan CD sanas argachuu keessa hin beekun ture. Waa'ee dubartiidhaaf qabsoo Oromootti yoo deebine maaliif qabsoon kun waanuma ala sana jiru dhaqee namni waa ala sana argatu dhaqee itti makamu akka sanatti ilaalla. Akka sana miti garuu. Garaa haadha keetii keessa teessee qabsoo baraa jirtaati. Haati keessi barsiisaa jirti. Jalqabuma dubbii naashinaal muuvimentiin dhalachuudhaaf qabsoon saba tokkoo dhalachuudhaaf jalqaba dubbii yaadi saba sanaa dhalachuutu irra jira. Yaadi qabsoo sanaa dhalachuutu irra jira. Yaadi sun eessaa burqaa eessaa madda yoo jette harma haadha keetii wajjiniin natti hootee guddatu. Inni seensi urursitu sun. Urursuun seen dhiifama. Urursuun seen ijoollee daa'ima seettiin urursitu ittiin sossobdu sun beekumsa isa hammana hin jedhamne gadi fagoo falaasumni isaa falaasuma gadi fagoo ta'etu keessa jira. Yooma ururuun ijoollee sossobata daa'imaa yoo ilaalte walalooma isaa duwwaa yoo ilaalte inni mataan isaa naashinaal koonshisnesii sana sii kennaa deema. Innati bobaa haadha keetii jala lootee maal jette gurbattiin nan akkas maaloo nan akkas sun hundisaa wanti seensiin jettu wanti seensifaa ittiin si faarsitu wanti seen ittiin sitti maa oduun iseen ittiin sitti maa si guddistu sun hundisaa naashinaal koonshisnesii uummata Oromoo kan jalqaba ijaaru kan jalqaba uumu dubartiidha. Sanarraa fuudheeti dhaqee kanaafan lola maalitti beeka waan loluuf. Iseen yoo barsiisuudhaa baatte jalqaba abbaan eessatti arga ijoollee iyyuu eega iseen guddatte ergachuudhaaf waama malee hamma iseen ergaa geessutti haadhuma sanatu tiksee sammuu qaree naashinaal koonshisnes jedhu mana walitti titeetu dhufee naashinaal koonshisnesii ta'asu. Qoodi dubartii sana keessatti bu'uuruma jechuu dandeessa kan qabsoo bilisummaatiif bu'uura kan ta'u waan dubartiin jalqaba ijoollee barsiiftu harma seerraa kaafte urursiturraa kaafte seenaatti himturraa kaafte hibboo hibbifachiifturraa kaafte kan barsiifte sun naashinaal koonshisnesii dhaqa. Dammaqeensi sun dhalannaan sana booddee namni mirga isaatiif lolaa jechuudha. So akka salphaatiin ilaallu sana jechuudha kan jedhe waa'ee gumaacha qabsoo bilisummaa keessatti dubartoonni godhan. Gaaffii sati na gaafatteen caalaa irraan fadhe garuu booddee irratti. Namuu waan kun faayidaa inni qabu qabeenya guddaa ta'uu beekee hawaasa isaa keessatti deebi'ee nama barate baay'ee qabnaa waan haati isaa godhe waan obboleettiin isaa waan ollaa isaatti harmee waan adda addaa godhan kana beekuun kuusaa keenya nuu guddisa waan qabeenya guddaadha namni deebi'ee ilaaluun. So mala namni maal akkaataa itti deebi'ee isa ilaalu irratti gorsuma keessanoo ishee nu gootanidha dubbichi. Lasati waan qabnu utuu hin beekin waan dagannee jirru waan harkaa qabnu hin arginu beektaa
maaninni sibiila diimaadhaan warqeen qubar kaarra jirtu miti. Waan qabnu appreciate gochuu hin dandeenyu beeknu hin irraanfanna waan qabnuuf irraanfanna qubumayyuu hin qabnu. Amma kun waan national consciousness kun waan guddaadha. Amma sirboota aadaa sila jettu sana mararoo waan kana keessa yoo gadi qottee ilaalte beekumsa saammanan jedhamnetu keessa jira. Isa akka waan booda tafaa wayii ta'ee tokkotti gannee isa kan faranjii barachuu, isa kan amaaraa barachuu, isa kan Itoophiyummaa sana barachuu, isa kan ofii ganne, kan ofiirra ejjetteetu isa kaan dabalatta malee kan kee gaafa gatte sana atuu badde lafarraa badde atiyyuu akka namaattis akka sabaattis badde gaafa kan kee gatte ati. Kan kee walitti qabachaa caccabduu isee maalse suphitee walitti qabachaa iseerra ejjettee gara biraa yoo dabalatte rakkinni hin jiru. Kan kee